meseejiyaati ergite san keessa yookaan dhaamsaati ergite san keessa haalan haasooynamu haalan caqa dhaggeeffachuun tunu adda addaa beeki waan kan uumetu jira kan uume wajjin ni haasooyna kan uume wajjin kan uume kana ni kadhannaa kan uume wajjin akkamitti communicate goota si xaw bakka deemtu hundatti akka namni si kabaju kan barbaadu taate si qunnamtee eenyu bira deemta duba yoonii fi ati nama si caqasu jaalatte karaa ati sitti fakkaatte hin hubatin qopheessinee hin dhayin naa godhuu qaba gurra keenya guddisuu qabna malee arraba keenya dheerisuu hin qabnu by the way fortunately garuu arrabni keenya tokko please arrabaa jalqabnee wal caqasuu jalqabne dhugaadha nuti hiriyummaa jechuun garuu dhiirti ijatti wal haasoyitii jetti wanni dhiirti ijatti wal haasoyitii wanni jettuuf maaliifi misan yeroo hedduu kuma isin ani yeroo hedduudhaan nama walitti araarsa yaani isi waa isiniif galte wanni nan kufee fi jee fardi xiyya gamana laale an gamana laaleedha irreedduu الشما هركفوني دعوتوتا خنيا بكجرت مرتو نجايا في فيا قدنا في ملكاين اسني فواقع مستبيني دفني كا متدوري براتين متدوري جروتا انتي خيستي جرينيا في جروتي خيستي سيفايدو متدوري كومونيكيشن يوخان قنمتي يحول قنمرتي وللأفنيجا ترتي جاري أنا سعاد مختار. So communication يوخان والقنمتي يجون مال جتودا. What is communication؟ جتون درا communication جتون يوخان والقنمو وال أكما جتشرا فرنتي ولي في قنمتي جرا. نمني خنو بني في جراتو قامني خنكيتو والقنما فكيني حركة خني في حركة خن أكسمنتي إجي تنتي والقنمتي تي ولي وان قدو دليل. So wal jechuun is pluralii garsiisa yookaan heddumina garsiisaa jechuudha namni kun guni fi nama wajjin jiraatu nama wajjin jiraata nama wal qunnama dalagaa keessattis yookaan jireenya keessattis so communication jechuun maal jechuudha akkuma beenugaa seera afaanii keessatti yookaan seera qunnamtii keessatti hundi keenya gaafa kutaa 3 yookaan kutaa 4 barannee jirra akkuma isin beektan communication jechuun wal jijjiirta maal wal jijjiirta information يوخان هبنو والجيجير هبنو أتي أركتي يوخان هبنو أتي بيت والجيجير خرامين خراها سواتين تون نمنتكو خان هبنو والجيجير ها سواني وان بربادي إبسودن يوخا وان بربادي نمسن اتهمودن يوخينا مو برودن نمني وان يادي وانك غارتي إفيف أتي هبت يوخان يادي خانكي مالين نما براتيف يوخان نانو خانكي تف إبسيتا تكادو بچوني تكاو بروني تكاو مال قدوداني ميديما برا فيدمودن ويلاكم سيمبيتن means of communication غافا درا خمبرن بريسو دبسو لجفتشو في حاسودا خنهندينو مالي communication خيستي وانتالي والكيدا نبرباتي سني هاتو غرو غويا وان فيدمنو خيستي غويان كينيا مال فكاتا قنمتي تينيتو غويا خينيا مرتيسا قنمتي خينيتو غدينا خينيا مرتيسا قنمتي خينيتو هنغم تكاكنوتي effectivity وخان قنمتي سن خيستي هنغم تكاك بالكوين خنغاسي سوساني so communication اجتو ما جتو لاكو مولين جنة وان بربادينا مثلا تي ارغو وخان information اتي بربادي ارغيتي تكاو هاسوان تكاو برودن اكو مري كنت انا ولين جنة ارغيتي جرتا ارغو قفامتي غرو qaamni ati itti ergite sun akkamiin si hubata qaamni ati waliin haasoyite sun qaamni ati fedhinnaa kan kee yookaan hubannoo kan kee itti ergite sun akkamiin si hubata akkamiin respondii si godha kun hundinuu communication ati gootu yookaan wal qunnamtii ati gootu keessa jira jechuudha so hogguuni fi waan takka ergitu you must be sure hogguuni fi ergitu jechuudha message ati ergite san keessa yookaan dhaamsa ati ergite san keessa waa hedduuf keessa qabaachuu qaba dhaamsi sun maaliif warri si dhaga'u sun yookaan warri ati dhaamsa kan keetti ergite sun akkamiin akka message ati ergiteef yookaan dhaamsa ati ergiteef hubatan itti dhimmamuun maali dirqama keetii jechuudha so maal jechuudha kuni namoonni ati dhaamsa kan kee ergiteef sunis they have to akkuma kan keetitti dhaamsa ati ergiteef san karaa sirriitiin hubachuu qaban if not jidduu tanatti maaltu uumamuu mala likeejitu uumamaa jechuudha dhaamsi ati ergite nama ati itti ergiteef saniif akka ati itti ergitetti hin geenye yookaan even misunderstanding dha uumata so irreedduun keenya hawaasni keenya keessattuu bakki nuti itti fail goonugaa hawaasa jijjiirraa wal jijjiirraa qunnamtii teenya jijjiirra jennee eega lafaa kaanittu akkamiin namaa waliin itti galla jechuun akkamitti namaa walii galla
nama walii galu jechuun waan ati ergite yookaan dhaamsa ati haasoyte kan akkamiin isaan hubatan waan nama aarsaa yookaan waan eenyummaa saatuqaa yookaan communication ati haasoytu erguu kan kee qofarratti osoo hin tahin wannoonni ati fayyadamtan sammuun ati fayyadamtuu fi jechoonni ati fayyadamtuu fi intentionni ati fayyadamtu kun hundinuu walitti shalagameetiti desire ati barbaadu yookaan wal qunnamtii san keessaa result ati barbaadutu jira oomisha ati barbaadutu jira oomisha san sii fidaa jechuudha so akkuma walii galatti communication jiruu tante keessatti bakka tamitti basic jechuun jiruu tante keessatti ati jiraachuudhaaf nama wajjin jirta kana jechuun maal jechuun maatii qabdaa maatii kan keetii wajjin yooni fi wal qunnamte yooni fi haasoyte yooni fi sammuu tante keessaa waan sitti dhagaamaa waan waan yaaddaa maatii teetii wajjin haasoyta haalan barbaachisaadha jechuudha maatii teetii wajjin ati effective taatee jiraachuudhaaf communication ati gootu akkasumatti spiritual life qabdaa jiruu amantaa qabdaa jiruu hundi keenya uni amannaga jiruu addunyaa kanarratti hogguu jiraanne kan uumetu jira kan uume wajjin ni haasoyna kan uume wajjin kan uume kana ni kadhannaa kan uume wajjin akkamitti communicate goota so it is very important irreedduun keenya by the waan haala nu barbaachisaa ta'uu isaatu hin beeknu communication saniif guyyatti namni ati wajjin qunnamtii dalagaa yookaan qunnamtii barnootaa yookaan qunnamtii maatummaadhaa waliin qabdu guni fi ati dhufte akkamitti sisimat maaliif communication ni maatii ta'e keessatti importantiidha haalan si barbaachisaa jiruu tante ta dhuunfaa keessatti haalan si barbaachisaa hojiirratti haalan si barbaachisaa bikka ati ooltu kana hundattuu akka ati sweetii taatu akka ati miidhagaa taatu akka ati bareedaa taatu akka ati mi'aawaa taatu kan si godhu akkaataa ati nama wajjin itti wal simaddu akkaataa ati co-workeroota kan kee yookaan warroota si wajjin hojjetu warroota si wajjin jiru hiriyoota kan kee maatii ta'e kana hundaa wajjin simannaan ati gootu qunnamtiin ati gootu jiruu tante keessatti haalan impactii qabdi jechuudha so generally communication jiruu tante keessatti haala waan murteessaa bu'uuraa ta'e so communication maalirratti hundaa'a akkamiin communication jaaru kan dura durso communication kan jaaru yookaan wal qunnamtiin kan jaaramtu dhageetti irratti dhageetti jechuun amma irreedduun keenya akkuma beektan gaa'ini haasoynamu ni dhaggeeffannaa if haa gaafannu ogguun fi hiriyoota keenya keessa dhayni haalan haasoynamu haalan caqasna dhaggeeffachuun tunu adda addaa beeki waan hedduu hawaasa keenyarraa ajaa'ibuun isinitti hima hawaasni keenya ogguun fi wal gahee waliin caqasu waliin dhaggeeffatu wal dhaggeeffatu dhaba keessa maaltu dhufaa value walii hin beeynu eenyu akka ta'e waliin beeynu eenyu beekumsa akkam akka qabu eenyu dandeettii akkam akka qabu eenyu fakkeenyaaf like bakka akkam akka qabu hin beeynu waan waliin oolluuf jecha waan wal qixa haasoynuuf jecha wal qixa walitti fakkaatu dogoggori guddaan san maaliif yooni fi caqaste malee beekaa hin beeytu yoo caqaste malee wallaalaa keetis hin beeku yoo caqaste malee yaada eenyutu burqisuu danda'a yaada akkam abaluun kun fiduu danda'a namni kun qunnamtii eenyu wajjin qabaa namni kun dandeettiin inni qabu maal fakkaatti waan jedhu ija tantee bantee gurra kee bantee sammuu tantee bantee waan hin caqasneef yeroo hedduu fail goona so irreedduun keenya ammarraa jalqabne yooni fi kan guddachuu barbaannu taate yooni fi maatii keenya keessatti guddina kan barbaannu taate yooni fi bakka jireenya keenyatti bakka hawaasa keenyatti hawaasummaa keenya keessatti guddachuu kan barbaannu taate bakka deemte hundatti akka namni si jaalatu bakka deemte hundatti akka namni lafaa ol si ka'u bakka deemte hundatti akka namni si kabaju yoo kan barbaadu taate hedduu haasawuu osoo hin tahin hedduu caqasuudhaa ja'a communication effective communication irratti so hundeeffamni communication dhaggeettiidha jechuudha maaliif fakkeenyaaf ati haalan gadditee haa jennu yookaan wanni badduun takka wanni hamtuun takka si qunnamtee eenyu bira dheeyta nama haasawuu bira dheeyta moo nama gurra si kanees caqasu bira dheeyta duba yooni fi ati nama si caqasu jaalatte akkamitti ati oguma hundaa ogguun fi maatii teetiin yookaan hiriyoota kan keetiin yookaan warroota bakka dalagatti waliin daleedan bira dheeyte yoo atumti kan haasoytu taate namni kun si caqasaa namni kun interestii sirratti ni qabaata si dhaggeeffachuudhaaf you have to gurra keenya guddisuu qabna malee arraba keenya dheerisuu hin qabnu baay'ee rabbiin waa malee miti dhiifama na godhaa waa malee miti ija lama nuu kennee gurra lama nuu kennee yusi wanni hundinuu lama funyaan keenya jechuun qaawun isaa lama harki keenya lama everything is fair fortunately garuu arrabni keenya tokko
arrabni keenya tokkichaan kun kan galgalaa ganama akkatti haasa'u kun silaa lama ta'e maal jechuun hangamta waan hamtuu nurra fidu laalaagaa. So the master designer rabbiin waa malee arraba tokko nuuf hin kennine gurra lama guusi kan akka hedduu caqastuufi ija lama wanni si kenneef akka hedduu laaltuufi harka lama wanni si kenneef akka hedduu daleeyduufi miila lama akka wanni si kenneef akka ati akka gaarsi carraa hixuufi. Arrabni kan kee tokko inni ta'eef akka ati xiqqashoo haasofitee hedduu caqastuuf nama hedduu dhaggeeffatu atillee hin jaalatta. Nama si caqasu bira dheeyita hogguuni fi dadhabde hogguuni fi hifatte hogguuni fi jiruun tun ugu takka takka sitti ulfaatti nama si caqasu bira dheeyita malee nama si wajjin sirra haasa'u nama rakkina kan kee taa'ee sin dhaggeeffanne bira hin dheeyitu. Hogguu dhaggeeffatu akkamitti dhaggeeffataati jechuun even akkaataan itti dhaggeeffatan artiidha. Nama tokko yoon fi inni aaree mufatee hiraalee dhufee kan sitti himatu taate keessa isaa siif diddigee kan sitti haasa'u taate akka gaartii gurra kennitee fi yoo akkatti caqastu taate namichi kun osoonii fi furmaata kennuufillee baatte caqasiin kan kee takkittiinuu yookaan qaama qalbiidhaan isa dhaggeeffachuu kan kee waan arguuf jecha sirraa gammada. Hogguma hundaa'u sii wal arguu barbaada. Maaliif hangam takka akka ati furmaata isaatiif carraaqaa jirtu waan arguuf jecha. So haasa'uu qofa osoo hin tahin communication irratti yookaan wal qunnamtii irratti wanni guddoon bakka guddoo qabdu maali caqasuu gurra kan kee bal'iftee onnee tantee bal'iftee maal godhuudha caqasuudha. Saniin boodan relationship ati qabdu qunnamtii ta'e irratti communication skill kan kee yooni fi developii goote namoota sanii wajjin nama fakkeenyaaf namatti haasa'uu deemtu kan hangam takka wal qunnamtii qabdan hangam takka namni kun si amana. Saniin boodan eega nama sanirraan trustii argate yookaan amantaa argateen boodan itti haasa'uu dandeessa. Irreedduun keenya waan isin ajaa'ibsiisaa usneetuma haasa'ina malee eenyu nu caqasutti jira eenyutu waan nurraa baratutti jira wanni nuti haasa'inu kun nama fayyadaa'e wanni nuti haasa'inu kun hiikaa qabaa'e hin ilaallu kana hundaa'u evaluate hin goonu usneetuma wal qixa haasa'ina. Please arraraa jalqabnee wal caqasuu haa jalqabnu. Dhugaadha nuti hiriyummaa jechuun garuu wal qixa haasa'uu miti. Hiriyummaa jechuun tokko yaada isaa eega fixeen boodan atis yaada kan kee haasa'uu ni dandeessa. Wal kabajnee wal taraa haasa'uu barachuudha qabna malee hundi keenya wal qixa yoo haasa'u taate tokkoon dhaga'u tokkoon caqasu hogguunii fi hundi keenya wal qixa waacinee mana san keessa mana san quba tokko dhaabnee mana sanirraa gabbaane meeseejii akkamiin mana sanii gabbaan oguu jenne dhifa manaa godha meeseejii tokkollee hin baanu. Maaliif hundi keenya hundi haasa'u malee tokkollee kan caqasin jiru. Osoo waa takka hin caqasin mana san keessaa baane nam tokkollee waa takka value walii bu'aa buusnee bu'aan nuti walii buusne tokkollee hin jiru jechuudha. So akkami dhaggeeffachuu jechuun caqasuu jechuun maal jechuudha? Kan dura dursoo stop thinking caqasuu jechuun hogguunii fi inni haasa'u hogguu namni sun haasa'u nama saniif wanni inni haasa'u sun waan guddaadha qabeenya gurra kanniif Oromoon teenya maal jetti dhiirti ijatti wal haasa'uutii jetti wanni dhiirti ijatti wal haasa'uutii wanni jettuuf maaliif akka ati fokkasa kennitee fi isa caqastuudha. So maal godhuudha qabdaa waan deebistu hogguunii fi inni haasa'u waan ati deebistu yaaduu hin qabdu wanni ati yaaddu suni isa kan akka atin caqasni si godha waan ta'eef hogguunii fi namni tokko haasa'u listen to him bakka waan takka yaadin isa dhaggeeffadhu waan inni siin jedhu caqasi. Deebisaa kennuuf yookaan akka beektu agarsiisuudhaaf hin yaalin maaliif ati ni beekta khalaas wanni ati sirraa barbaadu namni kun si caqasuuf akka ati isa caqastu sirraa fedha malee yookaan wanni inni si erge waan isin ajaa'ibsa bakka dalagatti namni wanni wal loluuf mana keessatti ilmaanii fi warri wanni wal lolaniif yookaan haadhaa fi abbaan wanni wal lolaniif yookaan namni hawaasni keenya maatiin teenya keessatti wanni irra hedduu wal loluuf maal akka ta'e ni beektanii wal caqasuu dhabutti. Oromoon maal jettee isiniif fakkaata namichi haalaan farda saggaarsuu beekaa osoo farda isaatiin deemutti jiru gaaf tokko fardarraa dhaqe ajaa'ibee namni kamitti namichi kun fardarraa hufa ni beekamaadha farda akka gaarii saggaarsiisa jennaan inni isi waa isiniif galtee wanni naan hufee fi jee fardi kiyya gamana laalee an gamana laaleedha. Irra hedduun keenya wanni wal lolluuf si haadhan fakkiidhan bara kanan fakkaate wanni jennuuf maaliif waan communication keenya limited ta'eef communication nuti goonu keessatti wal qunnamtii nuti goonu wal qunnamtii nama hubatuudhaaf dhiiroo akkam jee gargar hin baafan xarafa qabnee fiinan saniin booda wal fidnee wal nyaannee hogguunii fi dhugaan dhuftee yoo manguddoon jidduu seenuu qabaatillee manguddoon jidduu seentee ta'anii jidduu ilaalan si haadha fi hubannoo dhabaa wal lolla yeroo hedduu maaliif wal caqasii dhabatti saniifuu wal caqasuun osoo waa takka yaaniin wal caqasaadha. Saniin booda yoo si galuu baatte si haadhan hin fiigin ammallee gaafii gaafadhu bakka kanatti wanni kana jetteef akkana jechuu barbaadde make sure that namni kun wanni inni sitti ergaa jiru yookaan ergaan inni sitti ergaa jiru kuni karaa inni barbaadensa akka si geessuuf
ati yaali karaa ati sitti fakkaateen hin hubatin karaa sitti fakkaatee waa takka illee hin godhin waan siin galin irratti akka gaariitti gaafa dhubaayillee